عليكم ورحمة الله وبركاته وشما حركة فونية شامسا كل سدي بركم لما كل ترب نجيني كين كان كبجا فلفنا إدو جرتان مرتي سنة ركبو إجا كبجم توتا في جالتم توتا كين نجويان هراكم بيكم جويا غرمو قرط توتا سيناتي أكما سجنتالي كين كان أرمان دورا كيستي وريجم توتا كينيا كنن سينان إساني ركتي هفه توكو هم كل سجلي إسن دقيسة تره الراس وريجم توتا هم توكو كبانة إسن دان نتيني جرا إسانيس أكرمان قدي كانت إسن دقيسفنا نور دفا سنين جنة wareegamaa diddammaffaa kaamil mahamud ali yookaan futtaas jedhama kan dhalatee godina harargee bahaa aanaa mayyuu mulluqqee ardaa mulluqqee iddoo jajjabaa jedhamtutti abbaa isaa mahamud aliitii fi harmee isaa kadiija adam abraahim irraa bara 1960 takkatti dhalate kaamil yookaan futtaas maatii isaatiif hangafa ta'ullee dhiira afurii fi dhalaa takkaa wajjiin dhalate jaalli kun akkuma dhalatee guddateen umrii waggaa 20tti bilisummaa saba isaatiif qabsaa'uudhaaf gara qabsoo adda bilisummaa Oromootti bara 1980 takka dabalamuudhaan waraana Magarsaa Ibsaa waliin qabsoo saba isaa eegale. Jaalli kun nama qabsoo keessatti gootummaa fi kaka'umsa guddaa qabu waan ta'eef maqaa futtaas jedhamu kana dhaabni isaa moggaaseefi. Sababni isaas aanaa mayyuu mulluqqee ardaa mulluqqee keessatti yeroo jalqabaatiif nama adda bilisummaa Oromootti makame keessaa nama jalqabaa waan ta'eef dargaggeessi naannawa kanaa futtaas ilaaluudhaan gara qabsoo dhufuu waan jalqabaniif maqaa futtaas jedhamu kana moggaasaniifi. Kaamil Mahamud yookaan futtaas bara 1980 takkatti qabsootti erga makamee qabsoo hidhannoo eegaleen booda garaa kutachuudhaan diina dura dhaabbachuun qabsoodhaaf milkaa'ina cululuqaa galmeessisuu danda'eera. Jaalli kun bara 1988tti lona naannawa hariiroo laga Raammisii fi Gawgaw bakka bishaan joollee jedhamtutti humna waraana dargii waliin walitti bu'uudhaan harka isaa tokkorraa rukutamuudhaan madaa'uu danda'eera. Yeroo kanatti jaalli kun itti aanaa itti gaafatamaa abbaa Sayilee ture. Futtaas tooftaa waraanaa yookaan tooftaa lolaa mijjaawaa waan beekuuf ammallee hawwii saba isaa dhugoomsuuf kutannoo waan qabuuf yeroo dargiin cabu bara 1990 takka keessa abbaa muraasaa ta'uun filatame. Jaalli kun tarsiimoo lolaa waan beekuuf waraanni isaan hoogganamu yeroo hundaa'uu cabsuu malee takkaa waan hin cabiniif baruma kana keessa abbaa buttaa ta'uun filatame. Haaluma kanaan jaalli kun qabsoo saba isaa guyyaa tokkoofillee dadhabe beela'e dheebodhe osoon hin jedhin bara 1992tti lola guddaa calii calanqoo irratti waraana TPLF fi ABO jidduutti godhameen jaal Kaamil Mahamud yookaan futtaas wareegame. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya wareegamaan na bira jiru kanuma asumaaniin gara